بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الإسلام نور الحياة والممات والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أئمة الأمة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني رحمني في بركات ربي كان جننا هنكمنه وندم كيسن الرت هجرات متى درين آساكين كان قيارا والمسيح من مريم في الإسلام إسلام ما كيست المسيح عيسى علم مريم كن أكملت إبسمية كان جنو كان لالوته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب قمك يا نابلس الربك يس يا رب نابدريس عاصمنك يمو أكبر تمكب يا رب نابتاز إيجا كان جدي متدري جل كبر في الليل سينتي وإن نبي الله عيسى علم مريم إسلام ما كيست بفكمين إبسمي جل كبا مي مكا المسيح عيسى من مريم جل مرة آكان مكان كن مكا باقي به كمال قرآن كيست ربين المسيح عيسى من مريم جل دبت عيسى جتشر قرآن كيست إدو ديدا مشانتي ددي بدان دبت المسيح كان جل بكا كده تكو أولت دبت مكان مريم أمو قرآن كيس إدو جرا قافل له أمو المسيح عيسى من مريم جل عيسى مكان كن ورا در يوكان ورا عبرو در برتي وانتي نتين بيكم عيسو جل بيكم كن عبرو در برتي يوتو عبرو أميا برتي أمو يوكان العبرية معاصرة برتي وانتي نتين بيكم يشوع جدني بيكم والرسول يشوع جدني وامن كتاب الأهد القديم يعني كتاب الأهد الجديد كتاب وداها روا جدا مكيسة دمو يسوس جدا بيوامن إن كن أفاني في حالة السوم لفا رتي هندائي أكاتا ومن التوام غرغرم ما قباتشون ملا غرو بؤرسا يولا اللي tokko warri faranjoota jiisas jedhanii waamu araboon yasuu jedhanii waamu akkasumas warri oromoota yasuus jedhu warri amaarota ammoo iyyasuus jedhanii waamu gaafa laallu kun guutuun gara nama tokkotti deebi'a sun ilma maryam almasii ciisa min maryam jedhama almasii ciisa ilma maryam laal maqaan bu'uura ciisaadha almasiih yoo jennu jechi almasiih jedhu jechi afaan arabaa yoo ta'u warra hibruu dur biratti ammoo jechi kun jecha masaayaa jedhamurraa kan dagaage yeroo ta'u hiikni isaa haqaa yookaan dibaa akka jechuuti maqaa kanaan maaliif waamamee jennaan ciisaa alayhi salaam inni mu'jizaalee yookaan mirakilii hedduu hayyama rabbiitiin raawwatee jira barasan keessa ummanni dhukkuba qormaataa limxii barasa kanaaf kan kana fakkaataniin dararamaa turan kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanti isaaf kenneef akka ummanni sun nabiyyii ta'uu yookaan rabbiin bira ergamuu isaa ittiin beekan qofa sababa kanaaf almasiih jedhame nama dhukkubsate tokko harka isaatiin dhufee yoo akkan haqee namni sun hayyama rabbiitiin ni fayya kanaaf maqaa kanaan almasiih ciisaa ilma maryam jedhame inni kun akkamitti dhalate almasih ciisa ibn maryam kun tokko kan inni ittiin dhalate mu'jizaa rabbiitiin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo inni hin dhalatin dura haadha isaa isaaf file qur'aana gaafa xiinxallinu qur'aanni suuraa al-imraan keessatti dabalataan waa'ee dhaloota isaa suuraa maryam keessatti gadi fageenyaan ibsamee jira suuraa maryam keessatti suuraa al-imraan keessatti malaa'ikoonni gara maryam dhufan يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم ربي سفلة تجرى أكاتي هذا قبرك عيسى علم مريم تاتف يا مريم ربين دبرتوتا هم درس جالشي سجرة أما ستفو في قرآن يا مريم
rabbii keetiif salaati sujuudi ruku'a bu'i warra ruku'a godha wajjiinis rabbii keetiif ruku'a godhii kan jedhutu itti aanee dubbatame kuni ammoo isiin gabriitti rabbii ta'akkaan rabbi sodaattuu fi muslima dhugaa ta'uu isii keeyyata nuuf mirkaneessudha suura Aali Imraan keessatti malaa'ikoonni yaa Maariyam rabbiin ilmaan si gammachiisuudhaaf taa'aa dubbii jettuun rabbiin biraa ittiin dhufa kun oduu gammachuu akka isiin ilma abbaadhaan malee argachuudhaaf deemtu kan ifoomsuudha akkanumatti ilma argachuuf teessa rabbi ilmaan si gammachiisuuf taa'a ilma maqaan isaa almasii Iisaa ilma Maariyam jedhamu ilma barakaa rabbiin kana si gammachiisuudhaaf taa'a kan duniyaa fi akhirattis rabbitti akkaan dhiyaatu jechuun kan rabbiin sodaatu jechuudha ittuma fufee quraanni Maariyam waan jette wayita dubbii kana dhageette mi'a ani ammallee durba hin heerumne yookaan dhiiraa wajjiin sagaagalummaa hin raawwanne ani akkamitti ilma argadhaa jette jennaan malaa'ikoonni maal jedhaniin akkanumatti rabbiin ilma sii kennuudhaaf ta'a akkanumatti rabbiin ilma sii gammachiisuudhaaf ta'a akkamitti rabbii waan takka taasisuu barbaade taanaan kun fayakuun jedhaan tahii jedhaan wanti sunilleen taheetuma argama rabbiin Maryamiin ilma osoo abbaa manaa yookaa heerumtee abbaa manaa hin qabaatin isii qofarraa rabbiin ilma uumuuf deemu jira gaafa suuraa Maryamitti achi ceenu dubbima kana fakkaatutu jira sana booda rabbiin jecha tahi jedhu gara Maryamitti darbe wakalimatuhu alqaaha ilaa Maryam jecha tahi jedhu gara Maryamitti darbe rabbiin jechi sun maali jennaan jecha kun jettu tahi ajaja rabbiitiin ni tahee isiinis ni ulfoofte sana booda ilma ni deesse mucaa almasii Iisaa ilma Maryam jedhamu ni deesse mucaan amma dhalatee jira erga dhalate ammoo isiinis baay'ee yaadan dhiphatte kadhoo keessatti baattee osoo ittiin deemtu ummanni Yahudaa itti dhufan yaa Maryam kana eessaa fidde dubbii fokkisaa nan dhufteemi haati tee sagaagalummaa nama raawwattu hin turre yaa ukhta Haaruun yaa obboleettii Haaruun har'a dubbima kana fokkisaa kana eessaa fidde jennaan fa'ashaarat ilayhi gara daa'imaa quba isiitiin akkatti akeeyte wayita kana jarri daa'ima dubbachuuf qaamni isaan bilchaatin kayif akkamitti dubbifna nuti akkamitti daa'imaan dubbanna jedhan jennaan daa'imichi rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa dubbise maadhaa qaala inni abdullah aataanii alkitaaba wajacalanii nabiyya deebiin inni deebise ani gabricha rabbiiti jedhe aataanii alkitaaba kitaaba illee naaf kennee jira jedhe akkuma sana kitaabni isaaf kenname kitaaba maqaan isaa injiil jedhamu ture injiiliin kennamee jira akkasumas ammoo rabbii subhaanahu wa ta'ala nabiyyiillee na taasise jedha itti fufee keeyyanni akka haadha tiyyatti tola oolu akka salaata akka soom akka ammoo zakaa kennu rabbina ajajee jira kana kan dubbate osoo kal'oo keessa jiru mu'jizaan jalqabaa isaaf kenname yookaan almasii Iisaadhaaf kenname keessaa tokko kal'oo keessatti nama dubbisuudha kun mu'jizaa jalqabaati duruma rabbiin gaafa waadaa seenu quraana keessa suuraa Aali Imraan 3:48 irratti mucaa kana ogummaa barreeffama Tawraatii fi Injiilillee isa barsiisa jedhe rabbiin duruma Maryamitti dubbatee jira akkuma san kan hundaayyuu barsiisee jira ergasii hoo rabbiin maal godhe warasuulan ilaa banii Israa'iil gara ilmaan Israa'eliititti isa erge gaafa gara Israa'eliititti ergamu kana ummata Israa'eliitti yeroo dubbatu annii qad ji'tukum biaayaatin min rabbikum bar'an mallattoodhaan rabbiin biraa isinitti dhufe annii akhluqu lakum min axiini ka hay'ati at-tayr dhoqqee irraa allaattii nan dhaha yookaan nan tolcha hafuura itti nin hafuufa hayyama rabbiitiin isiinis allaattii taatee ni barartii mu'jizaawwan Iyyasuus yookaan nabiyullah Iisaa ilma Maryam yeroo lakkoofnu quraana keessatti tokko kadhoo keessatti namaan dubbachuu kun osoo dubbii hin geenne dura kun ammoo Maryamiif qulqullina guddaadha lammaffaa dhoqqee irraa allaattii tolchuu isaati allaattii tolchee hin dhiifne
hafuura itti afuufee jira. Hayyama rabbiitiin ammoo isiinis allaattii taatee barattee jirti. Lama. Sadaffaan ammoo mu'jizaan almasii Ciisaa alayhi salaam ka hayyama rabbiitiin raawwatame hayyama rabbiitiin du'aa jiraachisuudha. Hayyama rabbiitiin du'aa jiraachisuun dandeettii Iyyasuusitiin kan raawwatame osoo hin taane yookaan almasii Ciisaa ilma Maryamiin kan raawwatame osoo hin taane hayyama rabbiitiin kan ta'edha. Afuraffaa dhukkuba qomaaxaa fayyisuu isaati. Dhukkuba qomaaxaa warra dhukkuba qomaaxaatiin qabames hayyama rabbiitiin fayyisuu danda'eera. Shanaffaan ammoo dhukkuba barasaa yookaan shoolee yookaan limxiitiin qabame harka isaa akkatti irra xaraguudhaan dhukkuba san fayyisee jira. Jahaffaa waan namni nyaate ka bira hin jirre hayyama rabbiitiin beekuu danda'ee jira. Akkasumas mu'jizaan isaa torbaffaan waan namni manatti ol kuufate yookaan magaazina keessa kaayate kanas hayyama rabbiitiin nan beeka jedha. Saddeet mu'jizaa isaa keessaa saddeettaffaan hayyama rabbiitiin yookaan rabbi kadhatee nyaanni yookaan soorata samii irraa buusee jira. Kunniin mu'jizaa yookaan mirakilsii yookaan dinqiiwwan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa almasii Ciisaa ilma Maryamiif kenne. Kun hundi isaa mu'jizaa isaa. Kuni ka ta'eef ammoo ummanni sun namni kun ergamaa ta'uu akka ittiin isa beeku. Ummanni inni itti ergame kun dhukkuba kanaan faalamee waan jiruuf rabbiin gara ummata saniititti isaan erge. Laal inni rasuula. Warasuulan ilaa banii Israa'eel. Gara ilmaan Israa'eeliititti rabbi isa erge. Akkasumas gaafa quraana ayat suuraa biraa xiinxallinu suuratu Saff suuraa 61ffaa ayata 6 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa almasii Ciisaa ilma Maryam kana gara ilmaan Israa'eelitti ergine innillee ani wanti gara Israa'eelitti ergameefi kitaaba maqaan isaa Tawraat jedhamu Tawraatii Muusaa dhugoomsuuf akkasumas ergama booda kiyyaan dhufu kan maqaan isaa Ahmad yookaan warra durbiratti Himdaa Hamad HMD jedhamee waamamuun isin gammachiisu dhabbate jedha. Laal kitaabni inni qabatee ummata sanitti hin ergame kitaaba Injiil or Gospel kitaaba jedhamudha. Kitaabni kun ammoo maal of keessaa qaba jennaan tokkichummaa rabbii of keessaa qaba. Amma inni ergamaa ta'ee jira. Ergamaa banii Israa'eel. Rabbi quraana keessatti mal masiih ibnu Maryam illa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kaana ya'kulaani at-ta'aam. Bar nabiyullah Ciisaa ilma Maryam kun ergamaa isaan dura ergamtoonni ergamanii dabaran malee homaa miti. Kana jechuun inni ergamaadha. Wa ummuhu siddiqa. Haati isaa immoo dhugoomfamtuudha jedhe. Eenyu jennaan harmeen isaa Maryam dhugoomfamtuudha. Itti fufee kaana ya'kulaani at-ta'aam. Jarri lammeenuu ni nyaatu jedhe. Eenyu haadhaa fi ilmis Maryamii fi Iyyasuus yookaan Ciisaa ilmi Maryam kun lammeen isaaniitu ni nyaatanii jedhe. Kaana ya'kulaani at-ta'aam. Keeyyata kana gaafa xiinxallin kaana ya'kulaani at-ta'aam jarri lammeenuu ni nyaatan jechuun wanti ilmi namaa kun nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Dhugaatii malee jiraachuu hin danda'u. Kun wanti mirkaneessu maalinni falmitoota warra faallaa isaa deemanii yookaan faallaa tokkochummaa rabbii deemuudhaan isaa haadha qofarraa uumame kan ilma rabbiiti akkasumas innuma tumti isaatu yoo rabbi jedhaniif deebii gahaadha. Sababbiin kaana ya'kulaani at-ta'aam. Jarri lammeenuu ni nyaatullee ni dhugullee. Kun amala namummaati. Namni yoo nyaate nyaanni sun qaama ijaara. Yoo dhuge immoo dhugaatiin sunis faayidaa guddaa qaba. Ilmi namaa nyaataaf dhugaatii malee jiraachuu hin danda'u. Kun bu'uura jireenya ilma namaati. Bu'uurri jireenya ilma namaa tokko nyaata, dhugaatii, uffata, iddoo jireenyaati yookaan bakka jireenyaati. Kana malee namni jiraachuu hin danda'u. Jarri kun lammeenuu kana hundaayyuu qaban. Maryam ni nyaatti, Ciisaan ni nyaata, akkasumas ni salaata, ni sooma, zakaa kenne, haadhatti tola olee jira. Warra isaan rabbi aangoo waaqummaa argatee jiraanni jedhuuf kun deebii gahaadha. Sababbiin kaana ya'kulaani at-ta'aam. Jarri lammeenuu ni nyaatan. Gaafa kitaaba al-muqaddas kan warra kiristaanatii fi yahudaa wal keessa jiruu ilaallu Ciisaa alayhi salaam beelahee jira. Namni yoo waa nyaata dhabe ni beelaha. Gaafa kitaaba kanatti xiinxallitu
kitaaba wangeela afran keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Iyyesuus kun jedha guyyaa 40 fi halkan 40 erga walitti dhaabee soomeen booddee ni beela'ee jedha. Laal ni beela'e. Waa lama of keessaa qaba kee jedhama. Tokko soomuu isaa dubbatee jira. Lammaffaa beela'uu isaati. Beela'uu isaatiif nama ta'uu isaa ibsa. Soomuu isaatiif ammas qaama soomeef jiraachuu isaa ibsa. Inni ka soomeef rabbii fi akkasumas beela'uun isaa immoo soorata itti hajamu nama ta'uu isaa mirkaneessa jechuudha. Keeyyatuma kana gaafa laalu. Kaana ya'kulaani xa'aam ayata quraanaa kanaa wajjin maal wal fakkaata? Hariiroo qaban. Hariiroo cimaa qaban jechuudha. Sababbiin inni rabbiif soomee jira. Nama waan ta'eef namni nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Iisaa ilmi Maryam kunis nyaatatti haajamee jira. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warroota faallaa isaa deemaniif maal jedhe? Eenyummaa jara lameenii yeroo ibsu kaana ya'kulaani xa'aam. Jari lameenuu ni nyaatu. Kanaaf المسيح عيسى ilmi Maryam kun Abdullahi wa Rasuuluhu ergamaa rabbiitillee gabricha rabbiitillee ergamaa ta'uu isaa quraana keessatti keeyyanni amma laalle kun gahaadha. Mal Masiih ibnu Maryam illaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul. Inni akkuma ergamtoota isa dura ergamtoonni ergamanii dabraniiti jedha. Garaagarummaa takkallee hin qabu. Inni ergamaadha. Sana qofaa miti. Rabbiin quraana keessatti warasuulan ilaa banii Israa'eel. Ergamaa kami immoo? Ergamaa Pershiyaanotaati? Ergamaa Oromootaati? Ergamaa Hindootaati? Moo ergamaa addunyaa hundaati kan jedhuudhaaf inni ergamni isaa teessuma lafaa takka ofirratti kan xiyyeeffate sun ilmaan Israa'eel qofa. Warasuulan ilaa banii Israa'eel. Gara ilmaan Israa'eelitti is ergina jedha. Kun quraana keessatti dubbatame yoo jedhu kitaaba al-Muqaddas kitaaba jedhamu yookaan macaafa qulqulluu warri kiristaanaa harkaa qaban keessatti illee wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Ani ka ergameef warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badan qofaaf jedha. Keeyyata kana gaafa xiinxallitan kun dubbii Nabiyullah Iisaa ilma Maryam yoo ta'u ani ka ergameef warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badan qofaaf jedha. Kana jechuun ergamaa Israa'eliif ergame qofa. Akkasuma immoo ergamee jira. Ergamuu isaatti ni amanna. Akkasumas gabricha rabbii ta'uu isaatti ni amanna. Muslima ta'uu isaattis ni amanna. Kun bu'uura amantaa Islaamaa jahan keessaa tokko.